namoota bileemii taphachaa turtaniif egaa bileemiin Oktoobarii kana keessa liist ni ta'a. Liist ta'uu isaatiin dursa wantoota isin gochuu qabdan isinitti himaa. Akkasumas namoonni baay'een keessan bileemii gubbaarratti kaardii hedduu sassaabdanii jirtu. Baay'een keessan kaardii 300 ol 400 ol kan isin qabdanii. Kaardiiwwan qabdan kana gara kooyiniitti jijjiiruudhaaf yeroo baay'ee isin gaafata, sa'aatii keessan baay'ee isin jalaa fixa. Kanaafuu namoonni kaardii keessan gara kooyiniitti jijjiiruudhaaf yeroo hin qabne aawutoo kilikarii fayyadamtanii kaardii keessan guutumaan guututti gara kooyiniitti jijjiiruu dandeessu. Namoonni immoo yeroo qabaatanii kaardiiwwan sana taphattanii gara kooyiniitti jijjiiruu dandeessan. Anammas kanan isiniin jedhu taphadhaatii gara kooyiniitti jijjiira. Garuu yeroo hin qabu aawutoo kilikarii fayyadamuun dirqama jettanii namoota yaaddan akka dirqamaatti aawutoo kilikarii fayyadamuun qabaa namoonni jettan aawutoo kilikarii bareedaa ta'e saafuriitii mataa isaa kan eeggate seetingii isaa guutumaan guututti akkamitti akkasii fayyadamuu dandeessan akkamitti akkasiin aawutoo kilikarii kana seetingii isaa akkamitti akkasii sirreessuu dandeessan addumatti immoo dhaabbanni bileemii akka isin irratti hin beekneef seetingiiwwan isin sirreessuu qabdan tokko lamaan isinitti agarsiisa. Iskinoom iskiriinshuutii waraabatan isinitti agarsiisa. Sababni isaatiyyuu riikardi silkiirra riikardi gochaa waraabuun hin eeyyamamu. Kanaaf asirratti kan akkuma agartan amma eessa dhufnaa kallattiidhaan as ishii kana gubbaarra dhufnaa. Erga asirra dhufneen booddee asii start kan jettuun jirti. Kanaafuu start kana al tokko kilik goonaa. Akkuma agartan akka kanatti nu baasee jira. Akkuma agartan akka kanatti nu baasee jira. Kanaafuu asirra dhufnee mallattoo seetingii jettu kana gubbaarratti al tokko kilik goonaa. Erga seetingii kanarratti kilik goonee asii mallattoon pilaasii nu dhufti. Mallattoo pilaasii kana al tokko kilik goonaa. Achi booddee erga inni akka kanatti nuuf fidee booddee operator jettee endaadhaa fi ooriitu nu dhufa. Kanaafuu oorii gubbaarra keenyaasi. Erga akkas goonee booddee no screen condition kan jettu gubbaarratti al tokko kilik goona. Erga akka kanatti kilik goonee booddee kallattiidhaan eessa deemna? Gara bileemii keenyaa deemna jechuudha. Gara bootii keenyaa deemna. Bileemii seenna. Bileemii erga seenneen booddee al tokko bileemii keenya kana in taphachiisna. Yeroo taphachiisnu kana al tokko screenshot gootanii kaastu. Isa akka itti deemaa jiru kana screenshot gootanii kaastu. Erga screenshot gootanii booddee ani duraan screenshot godhee waan kaasee jiruuf gara screenshotii isa godheettan deema. Asii kunoo galaarii jala naqa. Galaarii jalaa screenshotii kana akka kanatti kanaan inni baasu duraan screenshotii waan godheefi inni kun inni jalaa kun duraan screenshotii ta'ee jira. Kanaafuu amma maal goona asii dhufnee mallattoo ishii rogarfii kana gubbaarratti al tokko kilik goona. Sababni isaatiyyuu gosa bileemii barbaadnu sana keessa barbaadee akka inni kilik nu godhuu fi akka kanatti nu baasa. Kanaafuu isa kana akka kanatti sirreessina. Isa kana akka itti ofitti bunnaa. Poointii bileemii kana akka kanatti ofitti bunnaa. Erga akka kanatti ofitti bunneen booddee fakkii kana keessaa addatti barbaadee akka inni kilik nu godhuuf kinoo asii dhufnee mallattoo arfan kana gubbaarratti rogarfee qabdu kana gubbaarratti al tokko kilik goona. Achi booddee footoo bileemii keenyaa kana akka kanatti kaafannaa jechuudha. Akka kanatti sirriitti maxxansinee akka kanatti hin kaafannaa. Erga akka kanatti xumurreen booddee maal jennaani asirratti mallattoo harramaa kana tuqnaa. Amma akkuma agartan tokko nuuf galee jira. Isa kanarratti maal goona dhufnee asii ishii gidduu kanarratti kilik goona jechuudha asii. Erga akka kanatti kilik gooneen booddee erga isa kana akka kanatti galchinee booddee ammas isa lammaffaa asii mallattoo pilaasii kana dhufnee tuqnaa. Achi ammas gara footootti deebinaa. Inni kun footoo screenshotaadha. Isa lammaffaa irratti ammas maal goona isa kana ofitti bunnaa. Akka isti erga ofitti bunneen booddee amma immoo ishii kana kaafannaa. Ishii kana akka isti ofitti bunnee erga ishii kana ofitti bunnee booddee maal goona ammas mallattoo rogarfii kana dhufnee tuqnaa. Achi booddee fakkii kana keessaa select godhannaa jechuudha akka kanatti. Akka kanatti select godhannaa. Ammas erga akka kanatti select goonee booddee asii dhufnee right jennaani. Erga right jennee asii kinoo ishii kanarratti okay jenneeni asii dhufnee save kan jettu kana gubbaarratti click goona. Achi booddee erga amma kana goone booddee steepii lama xumurreerra. Steepiin inni sadaffaan immoo maal goona ammas mallattoo pilaasii kana tuqnee gara bootii keenyatti deebinaa. Gara bootii keenyatti erga deebineen booddee ammas fuula amma argaa jirtan kana bootii keessan gubbaarraa screenshot gootu jechuudha. Ammas isa kana screenshot goona. Achi booddee gara screenshot gooneetti deemna. Gara screenshotii keenyaa deemna. Erga gara screenshotii keenyaa deemnee booddee ammas ishii kana akka itti ofitti bunnaa play kan jettu kanarra kaa'uudhaaf ofii isaatii akka inni play godhee taphatu jechuudha.
Erga akka kanatti gara kanatti finneen booddee maal goonaa asii dhufnee mallattoo arfan kana ammas kilik goonaa. Erga kilik goone booddee play kan jettu kanarratti play kan jettu kana gubbaarra kaawwannaa jechuudha akka kanatti. Erga akka kanatti kaawwanneen booddee ammas asirraa mallattoo kana arrabnaa. Ammas asii asirra dhufnee achi booddee asii kinoo save jennaan jechuudha. Erga akka kanatti xumurreen booddee amma kan nu afu asii mallattoo baak jettu kana kan nuti xunnu mallattoo baak jettu kana tuqna. Achi booddee gaafa akkasitti duubatti deebinu isaan kun sadasaanitti akkuma agartan galanii jiru. Isaan kana screenshot gootaniiti kan isin mallattoo rogarfee amma sanaan kaastanii as galchitanii. Kanaafuu auto clickeriin kun isaan kana sadan isaaniitti yoo arge kilik godha. Gaafa dhaabatu ofiisaatii play godha. Mallattoo kana lamaan immoo ofiisaatii kilik godhee fudhata jechuudha. Kanaafuu asirratti maal goona amma akka inni kun hojjetuuf no action kan jettu kana gubbaa dhufna. Asii kinoo ishee kana gubbaarratti al tokko kilik goona. Erga isa kilik goonee booddee asii dhufnee mallattoo pilaasii kana al tokko tuqna. Mallattoo pilaasii kana al tokko kilik gootu. Achi booddee jalqabarratti kan dhufu kilik kan jettu kana gubbaarratti al tokko tuqtu. Achi booda asii dhuftanii kinoo kilik on kan jettu kana gubbaarratti gara imeejii kanatti akkana dabarsitu. Erga gara kanatti akkana dabarsitanii booddee asirraa dhuftanii maal jettuuni save jettuuni. Amma akkuma agartan save ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu asii mallattoo baakii kana tuqna. Mallattoo baakii kana erga xunneen booddee kinoo action kan jettu kana gubbaarratti nuuf galtee jirti. Achi erga akkas goone booddee isa kana maal jennaani save kan jedhu kana gubbaa dhufne asii save goona. Erga akka kanatti nuuf baasee booddee maal goona asii seetingii keenya irra dhufna. Seetingii keenya irra dhufnee booddee asii wanti nuti sirreessuu qabnu ishee kana 1200 kan jettu kana gara 400tti gad deebisuu qabna. Achi booddee asii anti detection kan jettu kana gubbaatti al tokko okay jennaani maaliif jennaan auto clicker ta'uu isaa akka isaan irratti hin beekneef nu gargaara. Isa kana erga gooneen booddee asii kinoo save kan jettu kana gubbaa al tokko click goona. Amma guutumaan guutuutti xumurree jirra. Gara maalitti deemnaan booda achi booda gara maalitti deemna gara bootii keenyatti kan nuti deemnu. Gara bootii keenyatti deemnee banna. Erga banneen booddee asii ishii kana banuu duwwaadha. Maaliif jennaan asii play kan jettu kana footoo keenya irra kaawwanneera waan ta'eef play kan jettu kana ofiif barbaadee nuuf tuqa. Kanaafuu al tokko play naani asii okay naani.